biyya Biraazil eekamsa guddaatiin rukutamtee jirti. Biyya ejjaan beekamtuu fi akkasumas agarsiisa fokkisaa agarsiiftee sa'aatii 24 osoo hin guutin garuu eekamsa waaqarraan immoo rukutamtee jirti. Bifa alaabaa fakkaatuun mallattoon Yesuus Kiristoosis biyyattii keessatti mul'ateetu jira. Egaa akkuma beekamu biyya Biraazil ejjaan kan beekamtuu fi akkasumas maqaa seexanaa ol kaasuun Yesuusitti immoo cigaasisuun ishee sa'aatii 24 osoo hin guutinis eekamsa waaqarraa itti gadhiisee jira. Magaalaa Buraayyuu keessaa waraabessi ba'ee gabaa keessattis tumamee ajjeefame. Abbaan waraabessichaa yookiis immoo manni waraabessichi ba'ee garuu maaliif ajjeeftan jechuunis eekamsa guddaa kan kaasee fi akkasuma buddeen keessan nyaatamoo eenyutu ajjeesaa isin jechuudhaan akkuma kanas immoo eekamsa yookiin lola baneera. Ololli sobaa fi akkasumas maqaa balleessin maqaa Raajii Masarat Taayyee irrattis yookiis immoo nama Waaqayyoo irrattis banamee jira. Innis immoo kaleessa eengaddaa kallattii garaagaraatiin maqaa balleessin akkuma jirutti ta'ee inni amma garuu sobanii maqaa hadheessuu fi akkasumas akka waan abbaa firdii ta'anittis maqaa Raajii Masarat Taayyee xureessuudhaa fi warra biyya lafaa wajjin ta'anii warroonni kaleessa eengadda kiristaanota fakkaatanii yookiis immoo kanneen akka obboloota Yihudaa fi akkasumas fakkaattonni isaa Raajii Masarat Taayyee irratti lola fokkisaa bananiitu jiru. Abduun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yooyaa Shamaar Gafuunee hordoftoonni Saaroo Intartimentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja isiniif haa baay'atu jecha odeessaalee guyyaa har'aatiin walitti deebinee jirra. Egaa yeroo hedduu deddeebi'uudhaan hattoota saaxiluu fi akkasumallee namoota Waaqayyo irratti harka isaa ol kaasuutiin peejii beekamaa fi akkasumallee toora sooshaal miidiyaa keessaa taa'ee ture garuu International Church jedhu yeroo ammaa kanatti nama Waaqayyo afaanii fi akkasumas miila godhatee addunyaatti kanatti ittiin mul'ate dhaloota hedduu dukkana keessaa ittiin baasaa jiruu fi akkumas carraa fi akkasuma rakkoolee garaagaraa ittiin furaa jiru irratti harka isaanii ol kaasanii jiru. Egaa akka isaan maxxansa isaanii labsan yookiin baasan kanatti akka Waaqayyo isaaniin abbaa murtoo godhee yookiin immoo isaaniin abbaa firdii godhee isaaniin abukaatoo dhaabbateetti maxxansa isaanii kan addeessu. Haa ta'uyyuu malee eenyuyyuu taanaanii eenyurratti abbaa firdii ta'uu gonkumaa hin danda'u. Aaboo walirratti qabaachuu fi akkasumas aaboo walitti faraduu addunyaa kanarratti dhala namaaf tasayyuu hin laatamne garuu tokkicha ilma Waaqayyoo qofaafis kennameera. Egaa akkas jechuunis kan maxxansan masii keessan si waamnee turre garuu dhufuu diddee of tuulummaa kee agarsiisa. Amma egaa tokko jennee si jalqabna. FB hin fayyadamuun sobaa bareechines wal beekna. Uummata kanatti Yesuusin agarsiisuu caalaa ofii kee waaqa gootee agarsiisaa jiraachuu kee fi yeroo atitti qalbii dirattus ga'eera. Kanaafuu kaameraa keenya mana kee keessatti fannisnee biiroo kee isa ashaaraa keetiin banamu keessa keenyee amma hojii eegalla. Callee ishee lakkooftu sanas amma lama keessaa. Wanti ati Afrikaa dhiyaarraa as fiddee humna Kiristoosin si harkatte ni caba. Mimmaan hiyyeessaa waldaa araaraa keessa hojjetanii fi haqa tajaajiltoota dabeef amma sagalee tana. Fakkeessuun hin danda'amu. Wallaalotni homaa hin galiinii fi diraamaan argaa turtaniif wajabbaraa turtan gabbaa'uuf jirtu zayita keessan dibachaa dubbisaa jechuunis toora sooshaal miidiyaa irratti kan maxxanfame yoo ta'u yeroo garaagaraattis maqaa hadheessinis ta'e akkasumas xureessuun nama Waaqayyoo kanarratti yeroo hedduu kan mul'atu yoo ta'u egaa eenyu taanaan immoo fuula Waaqayyoo dhaabatee namarratti faraduu hin danda'u. Egaa akkuma Iyyaasuutiin jabaadhuun ija cimii ati dhaabbadhu malee akkuma ni garbicha koo Musee wajjin ta'e si wajjinis nan ta'a jedhee Musee akkuma gargaara ture Iyyaasuu wajjinis Waaqayyo ta'ee biyyoota Kana'aanii fi akkasumas illee biyya abdachiise biyya kakuu aannaniif dama baasutti Israa'elotas galchee ture.
Egaa addunyaa qarxii yeroo ammaa kana keessattis raajota sobduu kumaatama hedduu ka'an keessaa raajii Masarat garuu nama Waaqayyoo akka addaattii fi akka dinqiitti wajjin hojjetuu fi afaan godhatees itti gargaaramudha. Egaa sagalee Waaqayyoo akkuma leenci beela'ee waan nyaatu yeroo dhabuu aadutti seexanni naannoo keessaan buufatee hin aadaa ganamaa galgalas immoo sagalee koosi keessa buufachuuf yookiis immoo isinitti hin aadaa akkuma jedhu sareenis ta'e akkasumallee karaa deemtu yoo wacce dabalatees seexanni hanga barbaade harka isaa fi akkuma barbaade yoo yuusee fi afaan banii akkasumayyuu qeensa isaas ta'e akkasumas gaaddidduu nama Waaqayyoo buusuu hin danda'u. Waggoota hedduufis kallattii garaagaraatiinis namoota hedduufis karaa kan ta'ee fi afaan Waaqayyoo ta'es nama tajaajilaa jiru raajii Masarat Taayirratti harki hangamuu yoo ol ka'u garuu dibannichii fi akkasuma abbaan dibatichaa garuu Waaqayyo waan ta'eef eenyuyyuu taanaan qabee karaa dhabuu akka hin dandeenyee fi eenyuyyuu taanaan immoo abbaa firdis irratti ta'uu hin danda'u. Biraazil eekamsa hamaatiin rukutamte. Biraazil tibbana agarsiisa ciggaasisaa fi fokkisaa agarsiifteen sa'aatii 24 osoo hin guutin adaba Waaqarraan immoo gadi teesse. Biyyi Biraazil magaalaa guddoon isaanii addunyaarraa ejjummaan beekamtu Ri'oon dejan tibbana agarsiisa seexanaa moosifatanii maqaa Yesuusiin ammoo itti qoosanii fi uummatatti seexanaa ol aansanii waa'ee Yesuus immoo gadi buusanii itti ga'isan ni mul'ata. Egaa kana godhanii sa'aatii 24 osoo hin guutin bubbee hamaa fi galoon itti jallachuun magaalota ishee daandiiwwan ishee kan isheen ittiin boontu biyyeetti dabaluudhaan lubbuuwwan hedduunis immoo kan galaafatamedha. Kana qofa miti siidaa fakkii Yesuus ijaarame mallattoo biyyattii ta'uun ka alaabaa biyyattiitti mul'achuun beekamu ifa bakakkaa irratti ifeen mul'ateera. Bifti Yesuus yookiis immoo alaabaa fakkaatee biyyattii keessatti akka bakakkaatti samii keessatti mul'atee biyyattiittis argameera. Kun akka tasaa kan ta'e miti. Namni Waaqayyotti ga'isu kamiyyuu ni bulla'a. Of eeggadhaa nuufis barumsa haa ta'u. Yeroo ammaa kanas dhaloonni yeroo itti akka fardaaf gaangoo jiraatuu fi Waaqayyo irratti yeroo inni ga'isu akkasumas taa'ee bulee ka'ee akka Waaqayyo dadhabaa ta'ee fi akka Waaqayyo homaa hin arginetti kan yeroo hedduu calaqqisiisudha. Egaa biyya Biraazil irratti taateen ta'e kun nuuf immoo barnoota ta'uu qaba. Magaalaa Buraayyuu keessatti konfiraansii jalqabameen Waaqayyo afaan waan dubbate yookiis immoo waan jedheef amanamaadha. Egaa akkuma dubbate guyyaa dheengaddaa konfiraansii gujeeta irratti namni Waaqayyo raajii Masarat Waaqayyo bineensa Buraayyuu nam fixa jedhanii ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa magaalaa Buraayyuu iddoo addaa Tsaartsiyoon jedhamutti waraabessi mana namaatti ba'ee bineensi ba'e kun akkuma manaa ba'een gabaa keessatti namoonni ittisanii tumanii ajjeesaniiru. Namni bineensi kun mana isaatii ba'e maal isin dhibee buddeen keessan nyaata jechuun dheekkamsa guddaa dheekkameera. Waaqayyo garboota isaatiin osoo hin himiin waan godheera. Waaqayyo garboota isaatti osoo hin himin waa godheera. Karaa garbicha isaa dubbatee hojii jalqabe jira. Kun jettee miti waan qabatamaadha. Waaqayyo Buraayyuu sakatta'uu jalqabe. Sinnisaa Waaqayyoof haa ta'u. Garbicha isaa immoo raajii Masaratiin immoo haa eegu.